barakana karaa adda ta'ee mootummaan karoora xiqqii karoora hidhataa baasee hojii damdaneessa ta'e naannoo keenya keessa guddaan hojii kana akkamitti hojjechaa ture maal hoogganuu nuti ture waan jedhu qabxii gurguddaa sadii akka mootummaatti qabamee hoogganamaa ture isa akkamitti raawwachaa ture kan jedhu isa qaba tokko haala akkamitti hoogganaa ture akkamittis hoogganaa kan nuti jedhu karoora hidhataa keessatti jira kan biraan initiatiiviidha kan sadaffaan tajaajila akka mana hojii keenyaatti haala qabata mana hojii keenyaatti gaafa deebinu initiatiivii nuti hoogganaa jirru boordii mootummaan nu kennee jiru hoogganaa jiru akkamitti hoogganne kan jennee qorannu waan hin qabneef isa lafa qabsiisnee waan ilaaluu qabna. Gabaasa dhuma kwaartarii sadaffaa irratti yookaan dhuma kwaartarii afuraffaa irratti qofa sin gaafatu nu kenne tokko ta'an ammaa kaasee kominikeeshinii caasaa gadii wajjin jiru strong akka ta'uu qabu fi ragaa wal harkaa fudhachaa torbaniin gabaasni kennama. Sadarkaa daarektoreetiitti fudhatamaa deemu isaan kana qabatanii deemanii fakkeenyaaf daarektoreetiin qulqullina tajaajilaa yookaan ijaarsa dandeettii caasaa gadii waliin torbaniin torban lama ji'aan sirnatti gabaasa harkaa fudhachaa deemu. Yaa'u cheekliistiin dhugaa dubbachuuf torban lama raawwii hojii sadarkaa godinaaf magaalota irra jiran fudhatamuu keessatti cheekliistiin sun gaariidha waan jedhu qaba. Garuu akka daarektara keenyaatti kan lammeessaan ibse keessa meelee gadda maaliif kan keessaa kute hin beeku alseerummaan hojjetaa biratti jennee kan fudhannu meebii qajeelfama lakkoofsa 22 sanaatiin hojjetaan tarkaanfii maaltu irratti fudhatame tarkaanfii cimaa salphaa maaltu fudhatame kan jedhu sana agarsiisa. Gara alseerummaa raawwii hooggansa qabeenya namaatiin wal qabatee jiran dhimmoota ja'an sana yaa goona lammeessaanis kan kaffaltiiwwan eeyyamame sanarratti alseerummaa mul'ate moo irra caalas hojii guddaan akka daarektara kanaatti jiru sunis alseerummaa fudhachuu fi tarkaanfii irratti fudhachuudha waan ta'eef naannoo cheekliistii keenya kanaatti ganaa gadi bu'ataanaan suni nu ilaalamuus qaba itti illee dabalamu. Gabaasa yaachaa tureetti darbu hojiiwwan akka hojii gurguddootti nutis akka daandii keenyaatti ofitti qabuun taasifaa danda'e hojii hojjetamanii egaa gabaasi kun qaama dhimmi ilaaluun maal waan gabaafamuuf utuu kennu duraan ta'e waan hojjetu anis akka daandii namoota kaasuun barbaada fakkeenyaaf fayyaa waan guddaadha namni yoo fayyaa qabaate malee isaa asxaa hojjechuu illee dhiisuu ni mala nuti illee kanuma karoora keessa galchuudhaan mootummaan illee waa'ee fayyaa kana irratti bal'inaan hojjechaa jira waan ta'eef nuti akka biiroo keenyaatti dursanii kan argamnee jirru haa ta'u malee isaanii fayyaa dubartootii yookaan haadholiidhaan hojii hojjetame gabaasa keenya keessa jiraatu illee utuu gabaasa ta'e yoo qabamee fi hojii guddaa fi hojii yeroo itti fudhanne waan ta'eef du'arraa nama baraaruu waan guddaa waan ta'eef hojii guddaatti yoo qabamee ifa ta'ee hojjetaanis ta'ee qaama bira ga'uu qabu birallee otoo ta'e waan nuti tokko kaasuu fi kan biraa nuti akka daarektara keenyaatti biiroolee garaagaraa irraa fi karoorri akka karoorfannoo hojjennu akka gabaasa isaanii yeroodhaan isaan qaqqabu ni taasisu nu hordofus ni madaalus biiroo keenya illee kana keessatti ni madaalama. Kanaaf nuti akka hojii xiqqootti nuti kan karoora keenya yeroo karoorfannu hojii achirraatiin dhufu karoora guddaa yeroo gabaasaa eeguu kaasuudhaaf wal qabatee wanti kaasee jira. Kan biraa dhimmoota tajaajila lammummaatiinis hojii waan hojjetamu bal'aadha. Innumti kunis immoo amma yeroo ammaa kanatti ilaalamee sadarkaa maalirra jira raawwii isaa wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu dokumentiin isaa cuunfamee gabaasnaatiin ilaalamee sadarkaa maalirra jira jechuu dandeenya yeroo ammaa kana. Koreen jira, koreen tajaajila lammummaa kun karooraaf raawwiin keenya maal fakkaata, maal karoorfanneet maal raawwanne kan jedhu dokumentiin of danda'u xinxaalamee yeroo ammaa kana ragaa kan of harkaa qabnaa kana maaliifan kaasaa yeroo KPI madaalu hojii waan harcaalee afaan tokko waan jiraniif jechuudha. Keessattuu hojiin manneen hojii hundumaaf kenname yuunifoormii adeemsa waloo keessatti manneen hojii hundaaf kenname jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti dhiiga arjoomuu kan jedhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf hanqaas hojiiwwan biroo jiranis waan jiraniif hojiin tajaajila lammummaa kun hojjetamu KPI yookaan madaallii mana hojii waan ta'uuf ammarraa kaanii hojiiwwan kana sakatta'aa yoo deemne bifa kanaan ilaaluun gaariidha. Kan biraa
karoora wal bira qabuun gabaasutti illee iddoo tokko tokkotti yeroo gabaasuun caffeedhaafis haa ta'u qaama dhimmi isaa hallatu karooraa fi raawwii wal bira qabdanii iddoo tokko tokkotti gabaasanii kan jedhu yaadni kennama jechuudha. Nus immoo isa kana deemsee yeroo gara daayireektoreetti gaafannu hojiin karoorfachuudhaaf nu rakkisan tokko tokko waan jiraniif akkaataa sanaan gabaasuu hin dandeenyu. Kan nuti ilaalle tokko ragaan dhiyaatu yookiin oliyyataan yookiin deebii kennaan gaafa deebii isaa kennu kana dabaladhu kana immoo keessaa baasi jechuun hin danda'amu. Amala manumtichaati waan ragaa kooti kuni keessaa na jalaan baasiin jedha koomii biraa fida waan ragaa galee immoo murtii fayyadu immoo dhiisee dhufa yeroo tokko tokko jechuudha. Kuni qulqullina keenyaaf rakkoodha. Which means gaafa inni oliyyata isaa fidu kana dabali yoo jenne yookiin kana hir'isi yoo jenne waa biraa amaluma hojichaatiin jenne. Gaafa deebii isaa fidu deebii isaa dhiyeeffatee dhufu kana dabali kana hir'isi jechuun ulfaataadha. Amala hojichaa akkana godhe. Ammas kutaa biraas hojjennee argine waan ta'eef iddoo kaanitti rakkoon qabu. Kana guuttatti hin dirqaman. Guuttatee dhufu taanaan isin keessummaa waan ta'eef. Asitti garuu dhaddachuma irratti eenyee deebii wal harkaa fuusisna. Deebii kee keessaa murtii kan kennisiisuu danda'u waan akkasiin jiru inni faallaa isaa dhaabatu waa biraatti hiikkata waan ta'eef kun qulqullina galmeef rakkoodha. Kana immoo maal filanne nu hamma dhumaatti deemne ragaa namaa kan barbaadu ragaa namaatiin bu'aan nuti arganne jechuudha. Erga qorannee booddee bakka ragaa namaatiin qulqulleessuun hin danda'amne xalayyaa barreessine yookiin ajaja laanne. Sooddomii lamaa jennee jira. Ismis akka digitaalaayizeeshinii ismis neechar isa maalni fakkeenyaaf leenjii kennee booddee galanii maal godhu jechaadha daataa funaanuu jechaadha. Daataa funaanuu booddee maal godhu leenjii marsaa lammaffaa piraktikaali leenjii godhanii booddee daataa gashuu jechaadha. Neechar isaanii ismisi akkuma hojii kan biroo tokko jennee booddee achuma bu'aan argachuu dandeenya. Garuu teennoo guyyaa fudhachuu danda'a waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf leenjii godina 100 fi dhaloota 160 kenneera. Achi gubbaarratti damee lachuu kan laallatu dhimmoonni tokko tokko taa'anii murree eegamu. Garuu akka kutaa keenyatti naannoo keenya waan jiran natti fakkaatu fakkeenyaaf waa'ee madaallii eegumsaa nyaachisee waa'ee jijjiirraa waa'ee gaggeessa barichaa nyaachisee ifatti kan taa'e nagarre. Durallee ibsee godhamee isaaniis hoogganaa unka kana hundi naanneetiin itti dabalachuu danda'a waan jedhu yoo ta'e achi keessatti naannoon isaa gaariidha garuu xiyyeeffannoo waan barbaachisuuf akka hin dagatamne jechuudha. Kanarraa kan hafe gaaffii waliin yaada kan qaban gama hordoffii fi raawwii seerota gubbaarratti dhimmi guddaan ka'aa ture akka guddaattis kan hojjetamu yeroo baay'ees beekna hojii guddaa kan gaafatus waa'ee asseerummaati. Asseerummaa gosa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf asitti boodii ta'e kan ka'aa jiru waa'ee maallaqa deemsisuuti. Kun maallaqa deemsisuun andarmaayinii godhu barbaachisaadha gochuu isaas sirriitti akkan argachuu barbaada. Garuu akka siviil sarvisiitti seera siviil sarvisiin baase cabsee tarkaanfii akkasiin inni hojjetu fakkeenyaaf atoo maqaa waan ta'e miindaa kan nyaatu argameera. Atoo guddinni argate guddinni kan kennamee jira. Gayaan barumsaa maalii akkas kan kennamee jira. Nuti kanuma Firaankooma deebisiisaa ooltan immoo gara fuulduraatti maal gochuu qaba? Tajaajila mana murtii keessaa fooyyessuudhaaf hojiiwwan qorannoon qoratamee jira. Sana hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a. Dabalataan viidiyoo konfiraansii marree fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e. Yeroo tokko tokko Shaashamanneetti namni dhufee budee dhufuu hin dandeenyu jennee yeroo itti beellama jijjiiru jira jechuudha. Kanaaf inni kun amaatii dabalataa biraa waan fiduuf teknooloojiidhaan fayyadamuu amma agas mara wanni miti xiyyeeffannoo kennuu dhabuudhaan kan darbe isa kana saayinsii fi teknooloojiinis akka nu deeggaruu danda'an
kana irras wanti waliin dubbanne jira. Ammas nu deeggaruu waan danda'anitti fakkaata. Akka biirootti sagalee biiroo dhageessuu waan barbaadanitti fakkaata malee jarree ofiinii jechuudha. Naannoo viidiyoo konfiraansiin iskoolii gochuu maateeriyaalii sanaaf barbaachisuu danda'u guutuu fedhii akkasii qabu bakka biraattis deeggarsan taasisu waan ta'eef jechuudha. Ammaaf naannoo mana murtiitti amma bu'aa qabeessa naannoo kanatti waan ta'u. Naannoo mana murtii dileetti jechuudha. Yoo xiqqaate sentarii ammoo qabnu kanarratti yoo ta'u piraaktis goone dhimmoota argamuun abbaa seeraa barbaachisaa iddootti ta'u jiru bakka sanatti. Argamuun immoo barbaachisaa iddootti hin taane jira. Kanaaf falmii afaanii abbaan seeraa bakka sanatti argamuu dhiisuu ni danda'a. Falmii afaanii kallattiidhaan gaggeessuu danda'a. Murtiidhaaf namni achi bahee as dhufuu barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Iskaan godhamee haalatti argamuu danda'u. Ittiin tajaajila keenya fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef keessumaa teekinooloojii fayyadamuu nuyi amma akkaataa baratame baay'ee isaa kan fayyadamaa jiru. Gabaasa keenya gabaasa kana hoggaadhaan akkuma mana keessaa ka'e gabaasni kun cimina gurguddoo hedduu of keessaa qaba. Adeemsi waa baay'ee irraa barachuu dandeenya. Hanqinas baay'ee akkasuma kan qabu ta'uusaa danda'ama. Kanaaf keessattuu gabaasa kana keessatti qulqullina isaa wajjin wal qabatee naannoo irraa fi hamma caasaa keenyaan gaditti hoggaa ilaallu waa baay'een akka isaan qabu ilaaluu ni danda'ama. Kanaaf gabaasni keenya qulqullina isaa barsaatti aanu akkamitti dabalaa kan jedhu san kutaan hundi keenya waan asitti dhiyaate kun kan kutaa karooraa miti. Iffartii keenya. Kanaaf hojii nuti hojjenne bu'aa nuti gaara nuti baane qilee nuti buune. Kanaaf nu ibsa jechuudha. Kanaaf as keessaa malbaata kan hafee jettan jira baay'een keessaa itti galee ibsuuf waan nuti yaaddan jira. Garuu maalinni amma nu ibsine santu asitti fedhachu. Kanaaf marsaatti aanu gabaasa keenya lakkoofnee jechuudha karaa safaramaa ta'een bu'aa karaa agarsiisuunis moor sirriitti karaa bu'aatti akkasii sirna karooraa keenya gara qulqullinaatti akka fidu sirna gabaasaa keenya gara qulqullinaatti akka fidu hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf gabaasni keenya inni guddaan irraa barannu hojii hojjenne caalaa qabiyyee isaa irratti gaaffiin qulqullinaa akka jiru hundi keenya yeroo fudhannee kan hojii baasuu barbaadeetanii kunis KPI wajjin wal simsiisuu wajjin wal qabatee amma yeroo madaalli yeroo hunda rakkoodha. Kanaaf infaakti wayyaa dhufee jira baay'ee isaa jechuudha. Amma barra gaddaa waan hin rakkanne qoree madaaliitii kanaaf xiqqoo waan fooyyessine jira waan ta'eef jechuudha. Amma immoo bakka isa dhugaatti siquun nurra jiraata jechuudha. Madaalli sirrii lafa kaawwachuun nurra jiraata. KPI sirrii lafa kaawwachuun nurra jiraata. Taargeetii sirrii, beeslaayinii sirrii. Garee gamaggama raawwii hooggansa qabeenya namaa qabna. Inspeekshin tiimii qabna jecha. Isaanii akkamitti ga'oomsine sadarkaa isaaniitti hojii kana raawwachuu danda'a. Instituushinii malee as teenyee nama 100 dipaartimentii tokkotti tooramannee hojii kana raawwatu. Akkamitti amma qarshii 8,080,000 kana keessa miliyoona 78 ol warra godinaa fi magaalaatu hojjete. Baay'ee saachaa. Nuti amma ogeeyyii beelladaa waan dhufurraa komii dhufurraa waliigaltee gaafatamurraa maal ta'a hammam dikteetti goona seera aroomaa dhimmoota nuti nu bira dhufanirraa wanta seeraan alaa ta'uusaa komiiwwan xiyyeeffannoo jiru kan galateeffamu jechuudha. Galata qabdu baay'ee nama baay'ee xiyyeeffannootti kenne guutuu waan hin taaneef komitii kana kan kaasaa jiru. Nama muraasa harcaastee harka muraasa harcaastee humna muraasa harcaastee hojiinatti guutuu dheettee deemtu guutuu ta'u nam tokkollee yoo ta'e kontribuushinii isaa salphaa waan hin taaneef hunda hammachiisuu qabna. Dandeettii nama hundumaa keessatti godhachuu qabna karaa jedhuun yaada muddeessa kan ta'u jiraata adda caalu garuu yaaliin namni xiyyeeffannoo kennu akkaataa itti mari'atu akkaataa itti buuqamee kaasu akkaataa dhimmoota itti hojjetu qabatee deemu hamma jettan hamma maqaa keessanii hamma ga'u geessan ga'aa jirtu kan inni bal'inaan mana keessaa ka'ee cheeklistii keessatti bal'inaan matamnee kan jedhu ka'ee jira. Kaan gabaasa keessatti gabaasni keenya hafeeraa kan jedhu yaadni ka'ee jira. Isaan kana xiqqoo yaaduma kaasuu fi gabaasa keessatti gabaasa dhoora sirriitti kan hundumaa darbee jira. Gabaasa moojula wordiidhaan fuula 60-70 lameessa. 60 orbite fuula 70 wadii utuu asitti pireezantii goonee guyyaa guutuu pireezanteeshinii nu go'u jechuudha. Kanaaf slaayidii malee jijjiirame paawarpoointii ta'ee jijjiirame dhufe booda paawarpoointii gara 69-70 ga'u immoo deebisnee gara 40 gara 50 gaditti gadi buusne jechuudha. Achi keessatti hojiiwwan wal caalaniif kunnatuun ta'an maal barbaada mootummaan qaama gabaasa kana barbaadu istiraatiijii kan ta'e dhimmi
tokko dubbatamee warra kaan dubbachiisuu danda'u tokko hojjetamee tokko tuqamee warra kaan tuqsiisuu danda'u hanqina waliigalaa kan agarsiisuu danda'u ijoo kan ta'e kan karaa jedhuun dhimmoota irratti xiyyeeffataman duwwaa giddu galeessa godhanii waan ta'eef gabaasni ignoor ta'ee miti kan jiru sirriitti yoo qabatan gabaasa isin dhiyeessitan cheeklistiiwwan isin dhiyeessitan akka hin cenne yaadaan kaasuu barbaada.